qopheeffannee haala kanadhaan immoo asitti immoo dhadhaa keenya naqannaa jechuudha. Erga dhadhaatti naqannee booda immoo waatu jira. Dhumni isaa akkana fakkaata jechuudha. Mee akkamitti ilaaltan akkana fakkaata dhumni isaa. Barbareen irraa fagoo jiras yoo naqamu baatee somaa miti. Haala kanadhaan qopheessitoo jira kan xamoon ta'ure qo'annoo nyaadheen sinitti agarsiisaa sinsilaa qammas jettu waan ta'eef qammas jechuun keessaniin oolu garabbi akkatti lasallasi namatti tolu. Otoo dhuftanii garabbi akkatti natti tolu jechuudha. Baay'ee natti tolaa ture. Akkas fakkaata akkasitti hojjedhaati nyaadhaa sinin jedha. Laafina isaa immoo fageenyatti sinitti agarsiisu eela kinoo hidhanna sin fudhatan akkatti inni yaa sana buutuun badhaadeem dhugaa rabbi ilkaan sinin barbaachisu laqam gootanii hin liqabsu duwwaa. Nagaan waaqayyoo siniidhaaf haa ta'u har'a immoo marqa furno duqeetii waliidhaan hojjannaa jechuudha. Naannoo tokkotti marqa sin jedhama jechuudha. Mee waliidhaan hin hojjanna. Daakuu kana jalqaba isaa jechuudha nan hammasa jechuudha. Ammas tanii gingilchuu dandeessu sin hin kurkursata waan ta'eef jechuudha. Ani garuu hin gingilchu. Ofuma kiyyaafini hojjetadha waan ta'eef gaaf tokko beektuu anaan akka dubartii ulfaa waan argina kayeelchisa waan ta'eef waan sana immoo hojjedhee yoo nyaadhe malee natti hin tolu. Amma yeroon isaa yeroo aatiin beektu waan ta'u nyaachuun baay'ee nama dadhabsiisa. Ta'uyyuu immoo wanta keessi namaa yaade tokko yookiin immoo taasisuun gaariidha jechuudha. Natti hin tolu nan raffisu waan ta'eef amma gaasii keenya walumaadhaan kan qabsiisnu ta'a jechuudha. Sana booda haala kanadhaan hin sosochooftu. Haala kanaan hin sosochooftu. Akkasittidha. Nammastu jechuudha. Hanga inni diimatu dirasitti jechuudha. Deebinee dhufu. Wantoota na barbaachisu jedhee qopheeffadhe keessa jechuudha. Ani amma sa'aatii kana barbaree fayyadamuu hin danda'u. Maaliif jennaan inni asii cogarraan kiyyaas xiqqoon dhukkoo jira waanta ta'eef bishaan soogiddaa dhadhaadha jechuudha. Dhadhaa kana jechuudha sa'arraa kan hojjetamu. Karaa haadha madaamii kootii ferrishoo obboleetti shitmoo maal jettee sa'oota horsiisu jechuudha. Isaan hojjeteetoo hin dhufaa jechuudha. Malee isa gabaarraa bitamu sana miti inni dhadhaa baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Gaala minaamina fa'i irraa kan hojjetamudha jechuudha. Isa sanarra caalammoo ani zayitii fayyadamuu naa wayyaa jechuudha. Zayitii loometti naqamee qimee mana keessa jirutti nattee chakachaksistee itti fayyadamte baay'ee hariifidha jechuudha. Innas kana shamarreen tokkoon keessan immoo tiktokii kanarratti marqaa hojjannaa jettanii namni akka marqaa deebi'ee hin nyaannee fi kan isin hojjechaa jirtan furdinni isaa jabaanni isaa babbaqaqa waanta ta'e xibbis godhaate hojjedhaa. Hojjedhaa isinin jedhaa. Viidiyoo waraabee immoo booda isaarraa dubbatan kanani baay'ee masaan jaaladhu. Innuma sana yoo irraa dubbatame natti tolaa jechuudha. Gala akkasittaan hin ammastu jechuudha. Hanga inni diimatu dirasiitti jechuudha xiqqoo hanga inni boora ta'u dirasiitti sukkuumtaa jechuudha. Foolii qabayyuu inni foolii sii fidaa. Gaa foolii namaa fidaa jechuudha. Inni gaa fooliin isaa jechuudha. Inni dammoo akkatti ansimmi jettanii bishaan danfetti yoo naxxaniitu ta'e baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Baay'ee hangana kan hin jedhamne kaameraa kiyyaa ibiddarraa kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf nama nyaachisu jechuudha. Si jibbisiisa sukkaara jedhatu ati nama siin jechuudha. Haala kanaan hammasiitii hojjedhu jechuudha. Lakkitan gingilchuu qabdu siin garuu ani gingilchu. Argitanii akkatti inni xaafii diimaa fakkaate. Argitanii ilaalaa akkasitti jechuudha. Akkasitti amma garuu bishaan isa qopheeffannes itti naqan akkasittidha. Achi booddee immoo bakka zayitii jechuudha. Kadhaadhuma kan akkasittidhaan itti naqanna jechuudha. Sanaa booda immoo soogidda keenya akkasittidhaan itti naqanna. Amma dirqama harka lamaan qabee
ashuu waan qabuuf walitti deebi'e. Mee amma kana jechuudha furno duqeetidha jettanii yaaddure ilaalaa akkatti inni diimate singuutu naasisu. Ani garuu marqaa furdaan jaaladhu. Marqaa furdaan jaaladhu ammallee ganaan laqaqqee godha. Achi booddee immoo jechuudha yeroon dhiyeessu waliin kan ilaallu ta'a. Amma xiqqooshii nan qadaada bishaanitti naqadhee jechuudha. Bishaanitti naqee nan qadaada haala kanadha. Bishaanitti naqee haa bilchaatu xiqqooshiitu. Bilchaatira garuu daakuun amma kameera waan ta'eef waan nama dhibuun qaban siniin jedha. Baay'ee ammoo jechuudha. Xibbitsi godha jechuudha. marqa kitani laqaq akkuma nama gojumaasisaan jedhem akkuma nama gojumaasisaan jedhem ilaalaa asirratti isinitti mul'ata akkasitti natti toluu didee kitani baay'ee nama hawwata jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Sana booda as keessatti zayitii dhadhaa keessaan xaafu zayitii jedhe kaaniyyuu haala kanadhaan akkasittiidhaan kinoo kanadha jechuudhaan sirreessinama. Baazawee koo qofaa koo miti kan hin nyaadhu wanti isin beekuu qabdanii. Mucaan tokko jirti jechuudha bilipheeneen hin jaalatti. Baazawee wanneen koos hin jaalatti madaameen koos akkatti osoo hin taane xamaariitti godhanii jechuudha. Nan danda'a yoo ta'e hin dandeessaa. Hin dandeessu yoo ta'e immoo hin dandeessuudha. Erga haala kanadhaan qopheeffannee haala kanadhaan immoo asitti immoo dharaa keenya naqannaa jechuudha. Erga dhadhaatti naqannee booda immoo waatu jira. Dhumni isaa akkana fakkaata jechuudha. Mee akkamitti ilaaltan akkana fakkaata dhumni isaa. Barbareen irraa fagoo jiras yoo naqamu baatee somaa miti. Haala kanadhaan qopheesseetoo jira kan amoon ta'ure qo'annoo nyaadheen isinitti agarsiisaa sinsilaa. Qammasi jettu waan ta'eef qammasi kaa jechuun keessaniin oolu garabbi akkatti inni lasallasii namatti tolu. Otoo dhuftanii garabbi akkatti natti tolu jechuudha. Baay'ee natti tolaa ture. Akkas fakkaata akkasitti hojjedhaati nyaadhaa isiniin jedhaa. Laafina isaa immoo fageenyatti isinitti agarsiisu eela kinoo. Hidhanna isin fudhatan akkatti inni yaa sana buutuu hin badhaatem. Dhugaa rabbi ilkaan isin hin barbaachisu laqam gootanii hin liqimsu duwwaa.